Ashuma harka fuune kam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu qabannee jirraa kan isin wajjin turuu ana buunna waa beekoti dursa hangafoota oduu. Ministeerri muummee Somaaliyaa Muhammad Hussein Roobile ministeera dhimma alaa biyyattii Ahmad Issee Hawad aangorraa kaasan. Tigraay itti dhukaasni saffisaan yeroo fakka dhaabbatu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waamicha dhiyeesse. Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo kan koomishiniin poolisii Oromiyaa libaloltoota garee isaanii irratti tarkaanfii fudhachuu dubbate dhara jedhan. Qeerroon bilisummaa Oromoo labsii xumura garbummaa isa dhumaa labsee jira kunneen hangafoota amma oduu bal'inaan. Ministeerri muummee Somaaliyaa Muhammad Hussein Roobile ministeera dhimma alaa biyyattii Ahmad Issee Hawad aangorraa kaasan. Baleen oduu kana akka armaan gadiitti dhiyeessina. Ministeerri dhimma alaa biyyattii aangorraa kan ka'an ejjennoo Somaaliyaa lola naannoo Tigraay keessa adeemaa jiru irratti wal-dhibdeen erga uumameen booda. Ibsa waajjira ministeera muummee Somaaliyaa irraa bahee Muhammad Abdulrazaaq Muhammad Abubakir bakka bu'uun ministeera dhimma alaa ta'uun muudamaniiru. Ministeerri aangorraa kaafaman ambaasaaddara ta'uun muudamuun isaanii gabaafamee jira. Haa ta'u malee yaada Tiwiitara gubbaa barreessaniin yeroo ammaa ambaasaaddara ta'ee hojii biraaf qophii miti jechuun barreessaniiru. Ministeerri muummee Somaaliyaa ministeerri dhimma alaa maaliif aangorraa akka kaafaman wanti ibsan hin jiru. Soomaaliyaan mootummaa Itoophiyaa hooggansa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin hoogganamu heeraa fi daangaa biyyattii kabachiisuuf dalagaa jiru bira dhaabbatti jedhee ture. Haa ta'u garuu ibsi kun boodarra kaafameera. Mootummaan Itoophiyaa eega buufata raayyaa irratti haleellaa raawwachuun himatee bulchitoota naannoo Tigraay kaasuuf opereeshinii waraanaa eegalee torban lama darbeera. Walitti bu'iinsi mootummaa Itoophiyaa fi naannoo Tigraay ka'umsa balaa gaanfa Afrikaa ta'a jechuun beektonni qeeqaa turanis erga wal waraansi kun eegalee Sudaan, Jibuutii fi Keeniyaan sodaa qabaachuu isaanii ibsuun wal waraansi kun saffisaan akka dhaabbatuuf mootummoota Itoophiyaa gaafatanis mootummaan Itoophiyaa garuu fedha hin qabu jechuun isaa ni yaadatama. Balaan biyya uummata miliyoona 100 wal qabdu qabsiistee gara biyya ollaa ce'uun qondaaltota biyyoota ollaa yaada walitti buusuu eegaluusaaf qondaalli Somaaliyaa kun agarsiistuu ta'aniiru. Gama biraan Sudaanii fi Jibuutiin tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa fudhachaa jiru guutummaatti deeggaruu isaanii beeksisanii jiru. Naannoo mootummoota kibbaa Koonsootti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun hedduun darbuun dhaga'ame. Godina kanatti erga walitti bu'iinsi kanneen sabummaa Amaaraa qabanii waliin uumame kaleessa qofa namni 25 ajjeefamuu odeeffannoon naannicha irraa argame ibseera. Walitti bu'iinsi kun saboota Koonsoo fi kanneen sirna nafxanyaa leellisu jedhan saba Amaaraa gidduutti kan geggeeffameera jedhame. Yeroo ammaa kana namootni hedduun godaanaa jiraachuunis dhagahameetii jira. Tigraayitti dhukaasni saffisaan yeroo fakka dhaabbatu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waamicha dhiyeesse. Dhaabbatichi ejensiiwwan gargaarsa lolli raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota naannoo Tigraay gidduutti torban lama oliif itti fufee yeroof dafee akka adda citu qabu waamicha dhiyeessan. Ejensiiwwan gargaarsaa kunneen iddoowwan lolaa dhaquun rakkisaa ta'uu kaasuun karaan gargaarsi namoota qaqqabsiisuun danda'amu bana akka ta'an gaafataniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii namoonni dhibbaan lakkaa'aman du'uun yaaddeesseera kan jedhe waggaa ta'u hamma yoonaatti namoonni 30,000 caalan gara Sudaanitti kan baqatan waggaa ta'u baqattoota keessa harki walakkaan daa'imman wayita ta'an hedduun isaanii beelaa fi sodaa keessa jiraachuu ibse. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ji'oota itti aanu keessatti tarii lakkoofsi baqattoota 200,000 qaqqabuu waan maluuf maallaqa gaafachaa jiraachuun isaas beekameera. Dabalataanis wal waraansa Itoophiyaatti eegalee wal qabatee lakkoofsi baqattoota dabaluun Sudaanis tasgabbii dhorka jedhamee yaaddoo uumeera. Jiraataa magaalaa Jimmaa kan ta'e Barsiisaa Galii Babbaasaan bi humnoota tikaa sirna Abiyyi Ahmed hoogganamuun guyyaa dheengaddaa sadaasa 19 halkan mana jireenyaa isaatii baasanii rasaasa 4 rukutanii du'eera jedhanii bosona keessatti gatanii akka deeman maatiin himan. Obboleessa rogeessa Oromoo beekamaa Yaayyaa Bashir kan ta'e Barsiisaa Galii Babbaasaan bi
badii tokko malee waanuma maatii yaayyaa Bashir ta'e qofaaf sochii suukanneessaa fi gara jabeenyaa kun murna taayitaa humnaan dhuunfatee biyyattii bulchaa jiruun irratti raawwatamee jira. Barsiisaa Gaalii Babbaasaambii erga rasaasa rukutanii booda du'eera jedhanii bosona keessatti gatanii kan biraa deeman yoo ta'u, akka tasaa namni argee gara hospitaala Jimmaatti geeffamuun gargaarsi yaalaa taasifamaafii jira. Himannaa waraana Itoophiyaa irratti Dr. Teediroos Adaanoo dubbii sobaati jechuun deebii kennan. Mootummaan Itoophiyaa karaa ajaja waraanaa waliigalaa fi Itaamaajoor Shuum Jeneraal Biraanuu Juulaatiin Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa garee TPLF'n gargaaru karaa isaanis meeshaa waraanaa argataniiru. Ammas taanaan hojii dippiloomaasii hojjechaa fi jiru jechuun himatanii turani. Erga oduu kun dhaga'ame garuu Dr. Teediroos wanti kun akka isaan ilaalanii Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF amanamoota ta'an gidduutti lolli erga eegalee bubbulus qondaalli dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos Adaanoo turanii boodarra yaada kennaniiru. Qaamoleen hunduu nagaa buusuu akka qabanii fi deeggarsa namoomaaf haala mijeessuu akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Tibba weerarri koronaa vaayirasii addunyaa harkaa qabutti rakkoon waraanaa mudachuun fayyaa hawaasaaf na yaaddessa kan jedhan Dr. Teediroos lubbuu ba'aa jiruu fi lammiilee baqaaf saaxilaman wayitan dhaga'u baay'een gadda jedhaniiru. Daa'ima ta'anii waraana haalaa fi amala wal fakkaataa qabu argaa akka turan kan ibsan Dr. Teediroos dargaggeessa ta'ee ammoo miidhaa dhala namaarraa sababa waraanaa ga'e argirraa ka'uun nageenya akka barbaachisu haga humna kootii hojjetaan ture jedhan. Qaamoleen lameenuu waraana qabbaneessuun nageenya buusuu qabu jechuun yaada dhaabbatni biyyoota gamtoomanii dhiyeesse akka deeggaranis ibsaniiru. Garee tokko qabatee deeggara jechuun komiin irratti dhiyaate soba jedhan Dr. Teediroos Adaanoo. Gartuun kiyya yoo jiraate daandii nageenyaati, addunyaan martuu fayyaaf nageenya akkasumas ammoo nageenyaaf fayyaa barbaada jedhan. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo kan Koomishiniin Poolisii Oromiyaa liphee loltoota garee isaanii irratti tarkaanfii fudhachuu dubbate dhara jedhan. Ibsa Koomishiniin Poolisii Oromiyaa tibbana baaseen mootummaan riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo ABO shan ittiin jedhee waamu 274 irratti tarkaanfii fudhadhe jechuun beeksisee ture. Kanaanis loltoota WBO 274 to'annoo koo jala oolcheera jedhee isaan to'ataman keessaa 400 miseensota TPLF jedhee ture. Gama biraan ammoo dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa dubbiin kun dhugaa irraa kan fagaatedha. Koomishiniin Poolisii Oromiyaa hololaan uummata sobaa jira, loltuun keenya kan to'atames kan ajjeefames hin jiru jedhan. Itti dabalanis waraanni bilisummaa Oromoo garee TPLF wajjin hidhata kamiinuu hin qabu, isaanis akkuma mootummaa kanaa diina keenya akkuma isaanii waliin walitti dhukaasaa turre jechuun dubbii Poolisii Oromiyaa kana soba godhaniiru. Sadaasa 21 bara 2020 qeerroon bilisummaa Oromoo labsii xumura garbummaa isa dhumaa labsee jira. Ajjechaa fi gidiraan ilmaan Oromoo irratti karaa mootummaa maafiyaa sirna nafxanyaa leellisuun gaggeeffamaa jiru dabalaa jiraachuu isaatiin qeerroon bilisummaa Oromoo labsii xumura garbummaa labsee fi falmii eegalee bubbulee jira. Mootummaa abbaa irree faallaa siyaasaa fi yaada Oromoo dhaabbatu harcaatonni sirna nafxanyaa leellisan kanneen safuu Oromoo cabsuun kabajaa fi duudhaa sabichaa booressan Oromiyaa keessaa haxaawwamanii baduu akka qabanii fi qeerroon bilisummaa Oromoo labsii fincila garbummaa yeroo garagaraatti taasisaa kan jiru waggaa ta'u yeroo ammaa ammoo aalaa fi tooftaa qabsoon Oromoo barbaaduun masakamuun qeerroon bilisummaa Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo walta'insaan geggeessaa jiru. Mootummaan abbaa irree kan lafee fi dhiiga Oromoo dhangala'een aangootti ol bahi erga faallaa qabsoo Oromoo dhaabbatees beektota, qabsaa'ota, artistoota, abbootii siyaasaa, qabsaa'ota gameeyyii ajjeesuu fi hidhuun kan yeroo kamiyyuu caalaa ilmaan Oromoo dararaa jiraachuun isaa ni beekama. Qeerroon bilisummaa Oromoo labsii fincilaa fi xumura diddaa garbummaa kan dhaabu gaafa Oromiyaan walabummaa ishee gonfattee fi ilmaan Oromoo akka sabaatti kabaja isaaniif malu hanga argatetti qofa jechuun ilmaan Oromoo qeerroo fi qarreen ibsaniiti jiru. Haaluma kanaan guyyaa har'aa godinaalee Oromiyaa garagaraa fi magaalee Oromiyaa garagaraatti hiriirri mormii biyyi Ahmed irratti gaggeeffame ooluunsaas ni yaadatama. Gamtaan Afrikaa EU dubbii walitti bu'iinsa mootummaa Itoophiyaa fi Tigraay jaarsummaan ilaaluuf qaamota lamaan gaafateera. Gamtichi dhimma Itoophiyaa kanatti yaaddoo isaa ibsee saffisaan wal waraansa akka dhaabaniif kanneen hojii jaarsummaa hojjetan garee namoota sadii qabu hundisuu fuulli hawaasummaa dhaabbatichaa ibseera. Dhimma kana irratti gareen wal waraanaa jiran lamaan hanga
ammaatti yaada hin laatiin jiru. Akka odeeffannoon argame ibsutti garuu ajajaa waraana biyyattii waliigalaa fi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad gaaffii gamtaan Afrikaa gaafate kana fudhatanii roggaa jedhu gama TPLF'n durumaanuu dhimmi marii malee wal waraansaan furmaata hin argatu jechuun akka dhimmi isaanii mariin furamuuf dhaabbilee idil addunyaaf waamicha gochaa turuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii humnooti hidhatanii naannicha keessatti socho'an irratti tibbana fudhachaa jiruun iddoowwan garagaraatti milkaa'ina argamuusaa himaa jira. Gama biraatiin godinaalee Qellem Wallaggaa fi Wallagga Lixaa aanaalee fi magaalota garagaraa keessatti tajaajilli bilbila sagalee fi intarneetii addaan citee torbeewwan lama kan lakkoofsise yommuu ta'u haala qabatamaa godinaalee kunneen keessa jiru jiraattota irraa hubachuu rakkisaa taasiseera. Haa ta'u malee jiraataan magaalaa Naqamtee tibbana godina Qellem Wallaggaa keessa turan haalli nageenyaa godinicha keessa jiru rakkisaa ta'uu BBC'tti himaniiru. dhimma Afrikaatti gargaaraa ministeerii dhimma alaa United States Tibornaaj waraansa adda bilisummaa uummata Tigraay fi humnoota mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa jiru keessatti haleellaa siviilota yookaan namoota hidhannoo hin qabne irratti gaggeeffamuusaa fi rakkoo nageenyaa namoomaa qaqqabaa jiru ilaalchisee yaaddoo akka qaban ibsaniiran. Ajjecha sadaasa 12 lafa Maayikaayidiraa jedhamutti gaggeeffameen kan loltoota Hiwaa dhiyeessaa turaniin raawwatame jedhamee ilaalchisee qorannoon qaama walabaan akka gaggeeffamus gaafataniiru. Mootummaan tajaajilawwan walquunnamtii naannoo sanaa kutee jiru akka deebisuus gaafatanii dhiyeenya gaazexeessitoonni hedduun maaliif akka hidhaman mootummaa Itoophiyaa fi Koomishinii Mirga Namoomaa wajjin wal arguun akka wal qulqulleessullee gaaffii dhiyeessanii turani. Ayyan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kan guyyaarraa kan hangasi ture. Isinis waan wajjin turtaniif galatoomaa jecha qophii ootii afaan biroo wajjin turtii gaarii.